Arra gujii dhukkee godhe jaan waboon albuudaa fi wanni sun arra dhukkee godhe jaanii siigale. Viidiyoo fi footoon si dhaqqabna sheekha jettee ijoolleen akkanatti ilaal waboon akka dhiichifti. Feesbuuka kanaatu dhukkeen duraa kaasa jeetiin sodaadde malee waan ajaa'ibaa as ergan. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan hundi keessan. Ibo abo atius shilmi qudura me shir goda isi walid dabarsaada walid dabarsa ittiseen ay sheek abuta dhufe jaame arrajawe ifduba keenye dhufne oggi jaawar ifduba keenyu kana dubbi jabaate an ajaa'ib manatte barbara kana umriin dheerinni waa hedduu nama garsiisa jaawar biyya teenya kan opiidiyoolleen jaawar arrabsitu rabbisota kan opiidiyoon keessattuu deeggartoonni Abiy Ahmed jaawar arrabsan siyalee ajaa'ib manatte namicha isaa dhufee qabsoota na seenee beeyne kan rabbi fidee nasiiba tolche alhamdulillah jechuu dhiise hoggi faarsee bulaa jaaree jaawar arrabsiisu ወይ ሁሉም ጊዜ አንቺም ጊዜ ሁሉም ጊዜ ያ ወርስ ወዳኸኛ አማር ኸኛ ተቆያው አንቺም ጊዜ አንቺ ጊዜ ወይ ጊዜን አከና ማንጎኔ ጊዜን ሲጥቀይሲቲ ሲጉድፍት ሲገና አኒስ ሲያደ ለንጩ ተخየ ወረ ሽር ጎራ ከንታኤ አብይ አህመድ ፊ ሽመልስ አብዲ ሳፋን harsee bulaa jaarratanii jaawarii fi lammaafaa taayyeefaa namicha amata kudhan mana hidhat dabarse digirii takka fudhachuun gartee wanti irraa fudhatte amata meeqa irraa fudhatte qabsoo saba kana kan jarri kun wanna jaarratee arrabsu sigale min qudratillahi jetti sigale خمروا دربا فاربسن مروا دربا نما يونيفرسيتي 6 كيلو غلي غرتي سبا خناجه جاب مخي سدي مجرو زيله خنا فوقي اربسن زي عجائب ما بر عجائب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته برو ما عجائب اخي سيرا ميشر شير غدا يسي وليد الدبر سامي انفايت غدا دا شيني دوفي شيني خينيا دوفي خغويو نركفني خغويا توكو دوفي شير غدا نونجو جاءتي وليد الدبر سارا هدو لايف دوفيتيس اسر رايي سين ركسوني سيغله هاي اماريفا دبل اماريفا نا خفلت ملين دبل انچيم وانتي دبر يناتو قلا اسرز غزال جاماري سيغله wanti tuffatan nama ulfeesiti haatiqaatu haadheeratu haafurdatu yoo tuffatte nama ulfeesiti jeesi galama gaafan amma imaa kana isini imaa taa namichi kun isin ulfeesa gaafan jaawar faanju didanii teebs kummaal fidayan boodarra qilinto khaan abrooppa kuchiise sigale isin mamma isa sheekhan dhageefatan rakkoon teessan guddoon amaariffaan isiniin galu arabiffaan isiniin galu ميكم يزنقونه يناتو كل أسرز جزال قافش يكبوتا يسنينجو ددني تلكين الفيسو جتني خاتني وريا خدتني بودر رئيس نقولوا جرقونو أنقارتي قال لي جزون سيالي أنقارتي وانينا نسنينجي سن اتمرو فتموتن دوف مما يسخنا وين الرار رئيسني ما يماخي تا namichi kun dhukkee godhata wanni tuffatan nama ulfees meeshaan dhiiraa kun xiqqaatu gabaabatu hin tuffatin jaan summi tufaasi gale kanumaas ulfeesaan tuffatin jeesheeti summi tufa gale ittichi goona feetu gabbattuu ta'e feetu qalloo ta'e feetu furdoo ta'e feetu waan feete ta'e dhib si keessa goonaan garuma si afuufamu kana garta abba gaafadhu سيجل إنيو سخيزة عبازو أنقباتي سقلتوت سيجل هنتو فاتنا نمي تشوخو نسنو الفيسا قافانا جاي
deeggarsa qabaa miti dhageetti qabaa miti mitirqishoo qabaa miti janiiti. Mammaaka kana mee eenyu yaadata waggaa meeqa dura waggaa torba dura maymaaka zigal maymaakaan arrarra deebee kana waggaa torba duraan isinii maymaaka yoo yaadatan ta'e isinii garuu itti qofluu fi cirtanii viidiyoo sana oofuu turtan an garuu waan as deemaatiin harkee isinii maymaakee jechuudha. Amma mee isin invite godhaadha share godhaa waliif daddabarsaadha gara sagantaa kiyyaatiin seenaa. Akkuma beekamu dursa mee tataayee dandayaatiin eegalla kabajamuuf jaalatamoo taayee dandayaa ministeera nageenyaa nama gartee nagaa akkamitti dubbatte jedhanii poozishiina nagaa gubbaa kaanii fuudhanii hidhan yeroo jalqabaatiif seelan akka addunyaatti taayee dandayaati. Nama digrii takka fudhachuun waggaa 12 olitti fudhattes taayee dandayaa karaa hundaan taayee dandayaati. Arra akkuma beekamu afaan isa qabu dadhabnaan peejii isaa hatuun isaa ni yaadattani. Akkasuma anillee poostii isinii godheetiin jira. Abbaan qeerootii jawweenis poostii godhee jira. Qabsaa'onni Oromoo gartee wal dhageeffachuun afaan ta'uu dhabuun qabsoo Oromoo daandirra deebisaa jirti alhamdulillah. Isaanii tokko ta'e osoo jirru arkuun marruu fi jawwee waliin dhaabbatee harka walirra kaayyatu arkuun jawwee fi lammaa magarsaa taayee fi lammaa magarsaa hayyoota keenyatti dabaliga sheekka abbutaatii fi isqeel gabbisaa warra harka walirra naqatee taa'ee shaayii dhugu arkuu caalaa wanni nama gammachiisu jirtu jechuudha. Saniifuu awwanniin isiniinjuu gartee sagalee hayyoota keessanii ta'a hamilee hayyoota keessanii ta'a namni sa'aadii 24 asirraa wanni iyyuuf isiniif sagalee ta'uudha malee waa takka namni gartee dalagatee jiraata namni hundinuu dalagatee jiraata. Peejii sayyoo deebiftee irra si wayya sheexaana keenya tigale waa takka sagalee dhugaa ugguruun hin danda'amu sigale sagalee dhugaa ugguruun sagalee dhugaa ukkaamsuun sagalee dhugaa gartee gaqqabuun hin danda'amu. Dhugaa moota malee Facebook namaa cufuun peejii namaa hatuun sigale peejii namaa hatuudhaan gartee wanni godhamuu danda'u hin jirtu jechuudha. Peejii taayyeedha yoo dhiiftan irra wayyaa sigale yoo dhiiftan irra wayyaa waa takka godhuu hin dandeessan nama kana hiitaniis ololaas irratti ooftan maatii isaatiis alaggannaytan qabsurraa abdii kutachiisuu hin dandeenye. Taayee kan mo'uu dandeessaniin naa isinii hima gaafii Oromoo deebisa saba dhageeffadha. Jaawar kan mo'uu dandeessaniin gaafii Oromoo deebisa gaafii sabaa sablammii deebisa qaala'insa jireenyaa gabbuusa. Marroo kan mo'uu dandeessaniin gaafii Oromoo deebisa. Sigale wallahi khanaan ala yoo isin jara kana mootan waraanaa mitiiti nikuleera tolchi waraana jaartaa miti milisha leenjiftaa miti waraana leenjiftaa miti sigale milisha leenjiftaa miti wallahi billahi nikuleera jaar yoo ati jara kana mooti yoo ati nu mooti tuji sheekka abbutaa jinan rattu peeji cuftaa miti waan feete ni hiitaa miti waan feete taayeen nama gartee peejii irra kaayyatee miti nama sanduuqa tolfatee bakkatti awwaallu hunda nutti himatee taa'u jiru jechuu gaafa ati jeefte sigale dhugaaf du'e waan ta'eef sigale yoo hidhaa taatee nama bachoota akkatee kintaala guuttatee taa'ee si eeggachuu jiru jechuu sigale taayeen gartee nama asfaraarraatee sodaachiftee biyya ariituu miti takka sagalee isaa qaqqabduu miti jechuudha. Garuu hasibaasu yoo dhugaa Oromoo deebifte gaafii Oromoo deebiftee sabaa sablammii dhageeffatte qofa kan jara kana kan nu mo'uu dandeessu malee waa takka peejii taayee cufuun ififuu taayee buguuza baate. Gaafii sabaa deebisuu dhiiftee faarsee bulaa rabboobbaaftee arrabsiisuun ififuu saba sanii fi guuza ba'uu jirta jechuudha. Peejii taayee deebisa itti aansuudhaan xiqqollee sheemiin isiniin qabu rabbi sodaadha. Meeta
warra fayyaa tana bu ittiin seenaa dura mee Jaawar Mohaammed Oggee arrabsitan yaa obboleessu bardiliidha angaafa Jaawar dura dhaabbannu sanillee haqumarra dura dhaabbanne arrallee haqumarratti wajji dhaabbadhaa jechuudha sigale yeroo miti mootummaan kun ni hun filamne mootummaan kun gaduun teenye amala saatuun beenu nama tokko amala saa arkanii murman malee amala saa arkanii deeggaran malee akkanumatti gaartee arkii malee arkanii hin murman hin deeggaranii mee haa deeggarree laalluu murmulleen guyyaa sunurraa bareeddii jennee gaafa deeggarru saniis dura dhaabbanne morminee Jaawar mormuu turre jechuudha hin turreen bulle numa dhuftee jechuudha dubbiin Jaawar gaafas iyyaa ture sigale laal hayyu jechuun nama fagoo waa arkuu Jaawar ambiraan ta'a gaafa inni raabaadoor irratti wallahi billahi guyyaa ummal qiyaamallee arraga gaafa inni raabaadoor irratti ol ba'e namichi kun ifillee badeeti oppiidiyollee balleeyse Itoophiyaallee balleeysuu ta'a guyyaa juusan antiivirra laalutti hin jiru isa cinaan akka taa'u jira kaameraan irratti asin jiin malee wallahi ajaa'iba natti namni kun maalu gurbaan kun ni filame amma bar gaafas muummicha ministeeraatu taane bar sigale muummicha ministeeraatu taane bar gaafas dura taa oppiidiyoo ta'uudhaafi gartee foolachaa jira sigale akka shayxaana nabi arkatti kana foolachaa jira sigale yoo namicha kana dura bu'aa godhattan ajaa'iba natti bar maal rakkas jette sabboonummaa baanan tana laayyoo kana dhiigasaa kana qalti keessaan fuutu nu anje afaan isaati maal ajaa'ibe soo namni gariin I don't know gaa qaalluu wahii qaba wanni Jaawar kun jee taataa lafa buute jirtu san gubbarraan osoon tana hunda if dura yaadee beekuuti mee namicha kana gartee oppiidiyuu matanaa wayyaa qabsoon tun gartee jaruma dheengadda diinota qeeroo warra gartee qeeroo basaasaa ture bar warri ma'aan gurra jiru kun maaliif qeeroo jibbaa jennee namni oggiif gaafa nunuu maraatoodha maaliif jarri duraanuu diina qeerooti jarri duraanuu diina qabsoo oromooti warri aabaa'oo dha'uu ture warri qeeroo basaasee gachisiisuu ture abiyyuma faa bar lammuma goota keenya jennuun kana faa bar beekaati khallaaluu qabdu namoota uzoon hin taane sirna kan mormuu qabdu gartee abiyyi uzoon hin taane sirna abiyyi geggeessu sigale yeroo hundota numaan jaan oromoon kan qabsaa'eef sirna bilisoomsuuf malee nama tokko 4 kiiloo geeyse mootummaan tun mootummaa oromooti mitirkishoo abiyyi firraa dhoorki warra mootummaan tun mootummaa oromooti siinju asumaaniin dhaamsa abiyyi ahmedii dhaam nama mootummaan tun mootummaa ati nugusatti beeyta ati nama dheengadda Jarman gaafa Twitter irratti khaleessa dura laaluu dandeessan Twitter abiyyi jala galtanii namicha Jarmaniin baga gammaddeen jaan jee khafilmaata mo'ate san addunyaa guutuu waliin jijjiirraa jeen nama gartee sulultaa huwaboo jijjiiruu dadhabeetu nama Gondar keessaa fannoo jijjiiruu dadhabeetu sigale nama gaafii barsiisota barattoota deebisuu doktoroota deebisuu dadhabeetu addunyaa guutuu hojii jaarraa abiyyi nama akkasittiif laalu kana isaan mootummaa oromooti janii qabalee gad deebisan warras jala yaa'ee nuti mootummaa oromoo siinjoo abiyyi firraa dhoorke sigale wadala gurraacha keenya tokko faa jaarsa dullacha jiruun paaswordii gaafatte tokko faa ilmo oromooti siinjuu tokko faa Minnesota sana taa'u tokko faa firraa dhoorke warra mootummaa oromoo gassi deebisu ati mootummaa addunyaatti beeyta sigale mootummaa oromoo warra siinjuu sigale firraa dhoorkiin siinjee anaas siinjee dhaamsa kiyya soo jala yaaniiti mootummaa oromoo jaaniini jechuun namicha mootummaa addunyaatti beeku saniifu hoggii warri Jaawar Mohaammed harka qabee gartee hoggii warri Jaawar Mohaammed gartee harka qabee aangurra kaaye oromoo irraa dhoorkee as kaaye sigale hoggii jawwee arrabsu xiqqollee bar namni ni qaanfataa buleesu sigale xiqqollee ni qaanfataa bar
namni gartee dhiiroo namni maal naan jaa dhiiroo yoo namni illee waan anjuu baate rabbiin tokkicha dhugaa tana beeku kajaawar gartee oromoo adda facaate wali qabee oromoo adda bittinnoyte oromoo ganda gandatti hayyuu duree jaarratte oromoo gosummaa wal facaaftee kuuniis waan godhu dhabee rafusseen xiyyitii dura dhaabee taankii dura dhaabee sigale baankii wayyaanee duwwisiisee wayyaanee ameerikaan guutuun abadan hin cabxuu wayyaaneen kanaa booda hin cabxuu sigale je'ee gartee addunyaan guutuun Barack Obama hundi dhaqeerra farramee fi deebi'e lakkiini cabxii jee waan hin jirre beeki waan hin jirre fidee beeki jaawar dhugaa dubbachuuf dhugaa walii galchuun gaariidha sigale nuti ol wal fuudhuun beeynu wal gabbuusuu malee sigale ol wal kaasuun nu biratti qaaniidha sigale Oppiidiyoo namni gartee uf jee funyaan qabatu namni gartee dhaabni jiru kanuma lammaa dura amma namni gariin namni oppiidiyoo fi oromoo walitti araarsi lammaa magarsaatii ja'an tanan fudhadhu maaliif niin beeka dhugaa jirtuun beeka jechuudha namni lammaa dura gabbahee dhaabni jiru kanuma wanni biyya alaa jiraatuun ifiifuu wal diidee jirti gosummaadhaan gandummaadhaan wal diidee jirti namni gartee je'ee oppiidiyoo raabaadoor irratti illee xiinxalee waa'ee heeraa fi maarree kana hunda fidee oppiidiyoo akka namni fudhatu godhe sigale lammaa magarsaa dura Jawaar Mohammadii jechuudha an dhugaan isinii hima Jawaar Mohammadii jechuudha tuwwaan dhugaa lafa jirtu soo jara gartee oppiidiyoo diina qeyroo turte san fidee oromoo walitti araarse arra gartee aangoo tana isin qabachiise kursii isin jala qabna jee bilisoomne jee sigale bilisoomne jee oromollee isin jala qabe kana hoggi abaartan haga arratti bar Jawaar Mohammad taa mootummaan isin harkaa baati mootummaan tan isin harkaa diigamti jee isin gorsu jira mee barruu isaa tan maree fuutana dhaqi ilaali yoo mormii doktoroota tanarratti tabarsiisota dabalamte mootummaa kanaa dhumattee jee bar mootummaa kanaaf iyyuu jira mootummaa kana bar akka ilma gudeeda isaatii bahetti haga ammaa bar protect isin godhu jira sigale bin jalla keessaa fuunaa jechaa jira malee sirna kana facaafnee diinaa jechaan jiru so namoota kana nama ifiifuu if caalaa isinii yaadu kana gaafa irra duultan gaafa arrabsisiiftan wallaalummaan keessan guddaan kana irra guddaa amma dura waan takkaan dubbadde gaafa Jawaar Mohammad girrisaan akkasitti waan hin taane irratti isa deeggaru yaa jawwee girrisaan kun nama si jibbisiisuu ta'an jeen arraas numaan jaan deeggartoonni Abiyyi Ahmad akka Abiyyi Ahmad namni funyaan qabatu godhuu ta'an qabinaataa hin dubbiiti jedhan warrimma mootummaan kun mootummaa oromooti jee iyyuu kun osoo namni du'aa jiru osoo namni beelawaa jiru osoo namni buqqa'aa jiru gaafa Abiyyi namarra faarsite namni daranuu viidiyoo kee barruu kee maarree kee laaleeti xiiqii keessa galee namicha kana jibbuu ta'a sigale wallaahi qabadhu dubbiitan irra caalaa amma wanni jalatti hafe hoolaa gartee dulloota jireenyi paaswordii biyya alaa tana gaafate hagartee dhukkubni shukkaraa hundi daaraa godhe sigale cufti si daayibara firraa qabdi yoo ol kaatee huccuu firraa saayite amma wanni isa deeggaraaju irra guddaan tun sigale biyya alaa tanaa fi biyya keessaa fi maarree sigale wanni isa namni abdii qabu namni utaalee dalagachuu danda'u kun siyaasaa firraa dhiisee dalagaa sakkutee akka sheekaa butaa kun gaa harrabbitti fedhe kun asumaa saba kiyya jee isin iyyuu jira jechuudha so irra guddaa namni irra nama bobbaasu jiru mee wahuma barruu isaan barreessan laala amma kaa namootaan dhawu ni beeytan waan ummata xiiqii keessa galcha waan qaallicha kana nama jibbisiisa haasoyni isaanii gochi isaanii akkuma dur ijoolleen girrisaatun osoo hin beekne Jawaar irra dalayde Abiyyi irra dalagu jiran siya deeggartoonnummaan isaa qabadhaa naa ta'an saniifuu nama kana
gartee ifiifuu namni gartee yaaboo waan kanarraa dhaaphaa yaaboo waan kana miitirqishoo godhaa jee ifiifuu namni gartee kararra nama deddeebisu jiru yoo jiraate jaaware.